Tola kuma galcha. Isnoo narra bu'e guys. Uff. Yoo ati isnoo kana qabbara kana keessaa baate ani mataan dhaabadha. Diklish. Maal qaba faamilii yoo taaptaap gootan koo keessaa bahuu ni dandeenya bar. Yoo taaptaap gootan bahuu ni dandeenya. Maal keessaa baatan? Ani Amaara waliin taphadhu taaptaapin gootan, Oromoo waliin taphadhu taaptaapin gootan maali rabbi jedhaati? Maali faamilii? Waan rabbi akkanatti qoree maal beekna waan rabbi firatti dhabsiise akkatti. Ma jibbitan jechuudhaaf na jaalannaanuu na jala teettan. Na jaalattan jechuudhaaf. Taaptaapin godhaa jechuudhaaf. Namni na jala hin jiru jechuudhaaf na jala jirtan. Ababaa saddeet guutaame yoo qabaattan ababaa saddeet namni garagaraa abaaboo saddeet. Akkuma Yaaqubii kanallee memberii taatan ababaa saddeet. Namni garagaraa ababaa saddeet ababaa saddeet ababaa saddeet ababaa saddeet ababaa saddeet ababaa saddeet. Kenna guunne ababaa saddeet kenna. Ababaa saddeet gaa'is. Nam saddeeti kenna itti jalaa dhume. Namni sadi bira. Namni kenni. Namni kenni guddoo jee memberii taa'u member. Tokko. Lama qofa tofe gaa'is lama qofa. Kenna. Thank you galatoma. Falmataa koo galatoom. Kaddee koo bifa. Adabbiin kuma sadii hin jire. Yaaqoob. Eenyu waamee nuun isa thank you. Kuma sadii akkam goonee guunna amma mee wal gargaara. Kuma sadii guutaam. Triple amma. Family triple laa. Amma kuma sadii guutaa namitti kan haadha nu fides. Kuma sadii. Warri isin asii irratti darbitan kamuu sadiin baay'atte. Wal gargaara. Oh my God, Rosie Kolobuk, oh my God. Habibti. Family wal gargaara. Ayuni. Thank you so much. Adabbii tokko fa'a. Guys, triple wal gargaara. Adabbii tokko fa'a gamaan hindi. Na argaa hin jirtu? Iji si argaara moo qabxii kenna? Triple keessa akkuma takka darbaniitiin argaa jirta jettaa. Isaan uyyuu namatti darbuudhaaf deemireeti. Dhugaa itti waan sanii himma. Eegaa. Anfaazariin kiyya gizee anaaf maazarii fuudhee biyyatti hafe san osoo Ameerikaa jiraate amma isa sheer godhaaniti. Eetti wallah. Faazariin maazarii fuudhuun sirrii miti. Ameerikaa deemanii achis dhalchuu qaban ture faraan jirra. Ameerikaa deemanii achis lafa haga maazarii irraa na dhalche osoo faazarii irraa na dhalche faranjii irraa na dhalcheeti ani yoo tana hiyyummaan mataa keessa gannantumtu. Maalesh. Dogoggoraa beeda lageen attasitti qaxaqqaxamaa jirtaa ka'ee adabame. Maalesh Habibti ka'e. Istariin tiyyan kolfiti gala kana teessa. Taafta godha guys. Wallaa dhugaadha bar. Dogoggora fa'a warri kenna dalageen ati kushiina abbaa keessa gubataa ta'an ammoo tiktoo kan irra taa'ee kunoo akkanatti. Bifa bareeda akkanaa kana qabadhee asi gubachuu jira. Allah. Rosie di yamu di dandai tikishu di Habib di thank you so Ara much. guys, triple Becky welcome. Ara guys wal gargaara. Ara please wal gargaara. Abbaa gaarii dhalachuu irra iddilii gaarii dhalachuu wayyaa jedhan san dhugaa. Sa. Iddilii gaariin qabdu goroota abbaa gaarii qabda. An garuu abbaa gaarii qabaa iddilii gaarii hin qabu. Carraan qabu. Alhamdulillah. Carraan qabu. Manati jaaratu beektaa kulleen gabaa dafinooti. Namatti jaalattu beekaa gurba nama garaa nakka kooti. Kohaadha faate mee shibshib goona kohaadha faate mee shibshib goona. Na ana gabaa dafinooti. Namatti jaalattu beekaa gurba. Nama garaa nakka kooti. Kohaadha faate mee shibshib goona. Kohaadha faate mee shibshib goona. Yaa wayyaa keessan isa garbuun gaddaraare. Yaa wayyaa keessan isa tokkoon gargar baate. Yaa haadha faate mee shibshib goona. Yaa haadha faate mee shibshib goona. Galitti banaadha faate. Artistii guddaa bara. Artistii guddaa. Yoo hin jiraanne iskiriin bilbilaa gizee sadi qofa tuttuuttan. Taappi goonaa nu bira daranii. Iskiriin bilbilaa gizee sadi tuttuuttan. Yeroo sadi jechuudha. Allahu akbar dukkana keessa nu buute ijoolleen haadha faate. Amma ijoolleen haadha faate illee nama taate dukkana keessa nu buuti faamilee. Taappi gootanii bira tartanii.
Angize namni isin tuffatu. These Arafat people is the under the table wallahi. Kakadda isinitti ma. Akkas. Guys, gizee namni isin tuffatu na aarsa laal. Namni as jirtan kun hundi anatu isiniin jedhe gizee sadi qofa akkana tuttuqa. Wallahi ni hele. Ijoolleen Arafat illee nama taatee kana keessa dhufeetti. Hundi keessa yoo akkana gootan qabxii sadi dabaltan. Qabxii sadi jechuudha. Akkana malee. Daqiiqaa kudhan qofaaf akkana goggootanii yoo jettan qabxii sadi dabaltan hundi keessan. Qabxii sadi. Tarra nuti dhibba afurii hin baane. Qabxii sadi dabaltan hundi keessan. Annamni dhugee ijoollee xiyyatti dubbatu jiru mala ijoollee xiyya goota. Ababaa saddeet. Ilmi saddeettama ishii kuma sadi guutuu qabna ifaajeen roozii akka lafan banne ishii. Abaaboo saddeet. Ifaajeen roozii akka lafan banne jabaadha elili kenna. Queen! Ababaa saddeet gara Queen! ababaa saddeet. Habibti! Elili kenna. Guys, Nam ababaa saddeetti illee takka kenna. Queen! Welcome. Warra ababaa saddeet guutaa sheemiidha. Ilili tokko akka tokko mooyuu malee ta'u. Warrummaan dura kennitan sun Nam saddeetti ababaa kenna akka hundoo jedhamu kunuuntaa jirti. Namni afurii kenna namni kenne. Soddoma irra jirra soddoma soddoma dhumachuu jirti. Agammaa nama lama. Amini namni afurii kenna akka jabaadha. Nam sadi. Namni biraa namni sadiin kenni namni kennii eeyyuu guutaa. Akka taatan taa kuma sadi guutaa ishii kuma tokko irraa qabna. Wal gargaaraati guutaa. Queen, my love, thank you so much. Amisha, thank you so much. Khairuddin, Tiki, Abdullah. Dabdani family rabbumaa jedhaati. Baay'ee mana kan fachiisan. Ababaa guutuu dadhabdani. Nama 400 ta'anii mana kiyyatti ababaa guutuu hin danda'an. Tokko hafe Faatuma. Ammoo hordoftoota Faatuma